Hiika jireenyaa. Jireenyi hin qabdu hiika. Sababa osoo hin beekin dhalattee, sababa uumattee jiraatta. Osoo hin beekin hojjattee, bu'aan eegin argatta. Wallaansoo jireenyaa keessa carraa lamatu jira. Yookaan injifattaa yookaan injifatamta. Wanti jireenya mi'eessu bu'aa lachuu dhumarratti beekta. Hanga kuftee argitu injifannoo qofa abdatta. Dorgommii injifannoof gootutu injifannoorra hiika qaba. Bu'aa isaa beekuu baattus jireenyaan morma ol qabda. Mo'achuun siif sababa injifannoo gonfachuuf jiraata. Garuu amaluma jireenyaa ta'ee kufaatitu namatti baay'ata. Tasuma hundi hurrii ta'ee bakka itti of eegdeef dhabdu. Abbaa komatti wallaaltus guyyaa akkasii ni mufatta. Jabaa taata ni jabaatta. Qormaata haaraaf of qopheessite. Ammas injifannoo abdatta. Hin shakkitu ofitti amanta. Hin mil'attu duratti deemta. Muudannoon kufaatii sirraasu dogongora qofarraa baratta. Laafaa taata mogoletu si cita. Jiraachuuf hamilee dhabda. Qormaata jireenyaa baqatta. Mul'anni injifannoo hurrii ta'es jalaa dhabama. Kana booda onneen qabdu. Mukaa citaani sodaata. Shakkitu sitti baay'ata. Dura dhiiftee duubatti deemta. Yaadannootu sitti taphata. Kaleessa keessatti hafta. Dogongora irra deddeebi'aa oolta. Garuu yoo siif gale jireenyaaf jirraan tokko bu'aan isaa osoo hin beekamin maallaqni abdiin qabsiifama. Namni hunduu beekee taphata. Bu'aan taphichaa waa lama. Abbaan carraa hunda nyaata. Warri kaan hunda nyaata. Abbaa itti beekeef adeemsi jireenyaas kanuma. Akka nama tirgaa taphatu mul'ata qabsiisuun taphatama. Mo'amuu fi mo'achuun komiin qaba. Seeruma taphichaatu akkana. Mul'ata kee milkeessuuf hojjedhu waan hundumaa. Kuftus ka'ii haaraa eegali. Hin sodaatin tasumaa. Milkaa'in hawwiin miti. Kufanii ka'uun argama. Kanatti dagachuu hin qabnu. Sodaa kufaatii xumurris kufaatuma. Amajjii 1, 2020 Adaamaa.